Dhukkubichi ofuma isaatii dhukkubsatee deemudha baare. Matuma isaatiiyyuu. Ofumaafuu rakkatee nama dhukkubu dhabee. Nama dhukkubuyyuu dhabee kanatti dhufee jedhee ofuma isaatii boqaanfatee deemuun dhabu. Siigaltee ofumaafuu maaksii bitatee jechuudha akka nuu isa hin qabne. Numtinuu akka nuu isa hin qabne afaanitti waa godhatee deemuun dhabu dhukkubsichi nuti zaata baasee deeme. Kaleessa dhimma amantiidhaa wal qabatee deetaa ministeera kan taate nu yaamtee turte achi turre galgalaa gasaa magriibaa karaa isiin irra deemtee dhuftu kanatti namni ciqilfatee qamaa karaarra guutee jecha buna gurguraa kunin nyaataa kunin dhugaa kun kuwaasii taphataa kun walitti yaa'ee hojiin hin jiru madrasaan manni barumsaa cufamee jira hojiin adda addaa kararraa ba'ee jira namni hojii waan hin qabneef amma walitti deebi'ee yeroo raahaa itti godhuyyuu amma ta'ee argine jechaadha waraabnee laallee bira dabarre kaleessa filwaa masjiida yoo dhayte achirraa haga makkalaakayaatti gadi dhufte haga ambaasaaddaritti yoo gadi dhufte jalli sun guutuun isa ofirraa jimaatti deebi'ee ciqilfatee jimaa qamaa faa jedhee jiraataa jira. Maaltu jira wanni haasa'amuu fi uummanni eessa jira maal argaa jirta tokko kana lammaffaa dhukkubni kun horiis qaba namas qaba uummanni keenya horsiisee bulaan qotee bulaan maal wanni haasa'amaa jiruu fi wanni kun walitti deemaa jira lammaffaan kana sadaffaan uummanni baadiyaa jiru kun kan intarneeta hin qabne kan feesbuukatti fayyadamuu hin dandeenye kan immoo koomaandi poostii jala jiru mara jira. Amma dhukkuba kanatti hin dhaabnaa hogguu jedhan kun yoo maal ta'aa jira maaltu sitti mul'ata? Dhukkubichi ofuma isaatii dhukkubsatee deemudha baare. Matuma isaatiiyyuu. Ofumaafuu rakkatee nama dhukkubu dhabee. Nama dhukkubuyyuu dhabee kanatti dhufee jedhee ofuma isaatii boqaanfatee deemuun dhabu. Siigaltee ofumaafuu maaksii bitatee jechuudha akka nuu isa hin qabne. Numtinuu akka nuu isa hin qabne afaanitti waa godhatee deemuun dhabu dhukkubsichi nuti zaata baasee deeme. Almuhim waan si dhibu ani magaalaa keessa deemee baadiyyaa keessa deemee asitti deemee waa ilaalaa ture torbee kana yeroo anis fursaa argadde erga wal ga'iin bakka adda addaa hin jirre inuman deema warri bishaan dhiqatee nama agarsiisaa jiru warra duraanuu dhiqatu jalqabumayyu warra bishaanis waan ittiin dhiqatu qabu warri immoo saamunaas qabu yeroo yerootti saamunaa argatu lammaffaa advertisementiin yookaan immoo beeksifni magaalaa miidiyaadhaan televizyiniidhaan dabarfatu hundisaayyuu magaalaa qofittidha kan inni xiyyeeffatee magaalaatti iyyuu magaalaa Finfinneeti kan inni xiyyeeffatee beeksisa godhaa jiru dhiqannaan akka kanaa jedhu yeroo tachi as deebitu nama 100 keessaa gulliitii namni taa'ee raafuu sii gurgurattee shunkurtii sii gurgurattee walitti nagadaa ooltu dhukkuba kanaa yoo tidheexee gaafa hangaafadheen ture gada gulliitii keessa deeme dhukkuba dhufee jennan an dhukkuba biraan natti jira nan jette tokko afaan oromootiin maa inneen naani dhukkuba rakkinnan natti jira ani utuun ijoollee kan koo waan nyaachisu dhabuutu yuuna yaachisaa jira malee dhukkuba kan keetti dhaqqee dhukkubsatu naan jette dhukkuba keetti dhaqqee dhukkubsatu maali jennaan ijoollee kan koo waan nyaachifadhu raafuu koo gurguradheen raafuu gurgurti shoof gulliitii keessa teessee jechuudha nama meeqaa walitti dhufaa jirti guyyaa tokkicha gara nama 50-60 dhufe raafuu irraa bita raafuu kana harkaan qabdee gurguratte inni sun harkaan qabee ka'eeti galee dhiqataa jennu fakkeenyaaf inni sun isiin achi jirtu sun yeroo waa tokko beeksistu warra gartee lafti isaa seeraamikiin lafarra galee beeksifni yeroo beeksifamu horsiisee bulaan keenya intini dhugaa irra caalaan isaa ammallee hin hojjetamee fi ammallee koo misoomni dhaqee achi hin geenye bar bishaan lolaa dhugaa galaana dhugaa fakkeenyan siima anu fi gooti kanan ijaan arge aanaa daaroo labuu dhiyaar argee keessaa jechuudha. Haroo bakka tokko yoo roobni roobe bishaan dhugu annan beeka ija kootiin ofii dhugeera. Ofii kootiin dhugeera. Haroo naannoo miliqaayitii karaa bookeetti akkana baasu jechuudha. Kurfaa rooqaa bakka jedhamtu. Bishaan waraabbateeti qotee bulaan achi tattaafata bishaan ardiinsaa bishaan hin baasuuf. Laastikii magaalaadhaa biteeti yeroo roobni roobe. Laastikii magaalaadhaa bitee boolloo qotee laastikii keessa galfatee kee yeroo bakka dhata rabbiin. Yaa Rabbi waan waggaa dhugu kadhata waan loonoo baafatu. Achirraa jalqabii hamma daaroo abboonnaa dhufee baalee ga'utti mee keessuma deemaati ofii keessan ilaalaa mee dhukkuba kana yeroo yaaddanu ummata haroo wallaahi wa billaahi ofii kan kooti firraammoo utuun arguu dhugee kam dheebodhe wallaahi
naannoo kana namni quba qabu dhukkubni kun dhukkuba hooloonis qabu loon irraa namatti darbuu jedhamu miti mee maaltu malaa isa jedhamu jarriyaa malanu nu garuu waan jiru itti himna sigaleera dubbin ila amma warri sangaa gurguratu walli loon gurguratu magaalaa xixiqqaa hin beeyta rabbisi agarsiisu ati nama magaalaa baadiyyaa keessatti dhalate ani immoo magaalaa iyyuu kaleessuman argeeyyuu quban qabu warri sangaa gurguratu loon gurguratu walitti yaa'ee ati isa jettaati numaahuu warra magaalaa warra baadiyyaa maalaa sottaayyuu warrumti magaalaa jidduu kanaatis keessa deemsee argiteetta hoteela keessa laa jidduu torbee kana keessa hoteela keessa deemnee ilaalle nu mee akkamitti jiraataa jira taageera dinniina mootummaan dinniina kanarraa uummanni mee wallahi akkuma duriitti jira hoteela tokko dheengaddaa seenne laaqana nyaanna jennee yeroo seennu namichi tokko nama baay'ee beeku wayiti hunda namaa kana keessa deemee gurshaanaa nyaatu jedhe akkuma durii isaati beekatu anaa nyaatu jedhee foon xibsii wayyee kana waadee kana waadamee fi dhufe tokko ka'ee ijoollee nama hunda afaan kaa'u hundinuu nagaa rabbiitiin afaan kaa'atee nyaate nagaa rabbiitiin nyaata isaaniitiin godhatee ba'e dhukkubni kun biyya kana keessumsiifamuu hin danda'a inni jedhu abjuu natti fakkaata tokko kana qabadhu